miidiyaa Turkii sana Harargee bulchaa bingo Harargee bulchaa ijoollee carcarii bulchaa carcarta dheengaddaa arrabsiteessan taa abbaan keessan hundi arsii dheetteessan. Muntee Harargeetii bulchaa gabbuu isa kana boo. Osboo maaliin bu'aa miti. Gaafa dhiisaa umbana hadir obsi. Suuta gaafannaa aaraan osoo hin ta'in miiraan osoo hin ta'in suuta gaafannaa qoy. Obboleessa kiyya Pingo Piago namni ni aara wayillee ni ja'a. Haadhallee arrabsinii gaafin sii qabnu laan namni saba ifirraa agarte haguma fedhe yoo waan fedhe ijoollee miidiyaa namaan jette illee ati amma ijoollee kana listen ani hoggan sagalee naa ta'e siin jahu dhaggeeffadhu karaa sirrii keessa sagalee naa ta'u maalin siin fakkeenya maalin siin amma kinaatu maal na kiyyaara maali soo jira moo Harargee maaltu bulchaa naan jee Oromoo Harargee mana waan amma jedhi jedha gadheesse inni hummaa miidhaginaa hojjetamee ana gaafataan nama OMN arrabsee akkanatti no I don't arrabsee halal I don't about all you are talking about people of Oromo. Yes. We know. So can I ask you something about Oromo Hararge? Can I ask you something? Oromo Hararge jaartii abulu jalata kana godhaa jettee dubbattee jaanii koomanti godhaa jira namni akkamitti jalatti akkas ta'e fakkeenya ati Hararge Shabur Harargee tura gaba sadi. Saat kata tidak gaba, saya kata kita boleh di sini kan. Hayu dia bisa tahu. Ni apa dijiru? Lal. Baka sekali apa jadi hindai naudis. Ati esa Pigo. Harargee dah jadi. Ama ati Oromo Harargee ti miti Pigo. Ama dagi panulis. Lagi itu jura nama lagi fanne saafuranne. Ani sinjaman. Okan sagalee naa ta'e jedhee meetiin Harargee kana tuttuqee salphanne beektaa. Lakkii kuni salphanne namni gizee dogoggore anamma yoo si balleesse eegalis internaashinaala wayidha dhaggeeffadhu boo. Seeraan biyya akka addunyaatti akka Itoophiyaatti sitti dhaaddataan jiru ani. Bar hin dhaadanne ayyoon balleesse dhiifaman gaafadha fakkeenyaaf ilmi namaa kun nama beektaa nama ta'e yaani ilmi namaa hundi ni dogoggora balleessee. Yoo dogoggore ilmi namaa anuma qofaa beekaadhaan hin dogoggore jechuun qabu dhiifama gaafatee tuma dubbii saffitee bira dabarsii galee. Ammoo ati wanni si dhaqqatee waan kana na gargaaraa isin jedhe maaliif akkas naan jette jechuun sirrii. Nuun jette ummataa wajji walitti si deebisuudhaa deemna. Akkuma isin gargaaruudhaan no. Laa hawla walaa qawwata hin jenne nuti akkas obboleessi. Akkana jedhu amma wanni nuti haasawaa jiru. Eenyu inni kajee. Kadir moo. OMN media Harargeeti jedhe. Kadir moo gadin buusa unoo Kadir amman gabbuusa. Gabbuse. Unoo Kadir amman gabbuusa obsina. Atummaan deebiidhaa kanni malee. Unoo Kadir gabbuuseetiin jira. Unoo buusee. Buusee moo buufna yee. Buufte. Hayyee na obsi. Laal. Pingo waan ati amma nama guddaa tasgabbaa'uu qabdallee ayina waan ati keessa dabartee sammuun tee waan ilmi namaan harkinnu jechuun wanni bakka asii olitti addunyaa kanarratti hin jiru. You know? Wanni sanii ol namni foon namaa nyaatee sanii ol ta'u hin jiru garuu wanni ati goote ka sanii oliiti. Hawaasa naannoo tokkootiin akkas jetti bakka ta'u gortetti immoo dhiifama gaafachuun dhiirummaa malee waan sirraa hanqisuun qabu. Kuni waan ati sagalee naataa jettee wajjis waliin qabatu akkanaa hubattuuf. Sanii wajji waliin qabatu hoggaa hawaasatti as dhuftee hayi boo kalee kun xiyyaan kun kalee akkas jeesanii mee jechuun isaanii hafan qabu. Hogguu kana maaliif akka jettee fi suuta tasgabbeessanii wajji haasawanii rakkoo teessanitti illee deemu dhuguma siin jaa Oromoon jajjabduun taati qunnamin taati karaa ittiin qunnamtu harkatiin kumaatamaa jira. Rakkoo tantee tanaa miti professional lawyer Oromoo meeqaa jira. Dhimma feetii. Arsii sagalee naaf taati kanas Harargee sagalee naaf hin ta'ina. Ayyee galatoota ayyee. Utaalee masala. Kalas. Maalti? Hoti deem. Maalti? Hoti deemi. Sagalee maal taataa miti wishaa. Na'al wishaa ilmoo gad deebisu namaa jaartii jala godheen isaa argatu. Jaartii isaa jalaa ulfeessanii isaa kana. Jasba. Subhanallah. Gamas dhaabbatee gamana obboleeyyan keenya arsiitii wajji eenyu waliin naquudhaaf inni tara oofan
jazbaa nama haadha nama arrabsoo jiteenyaa suminaa wanti jalqabumaa waasoon qabnu. Ulfaata ture yeroo inni sarara diimaa qaxxaamuru seen silaa bahuu qaba ture. No, ani garuu daangaan eegee fakka ilma dhiiraatti kabaja isaa eegee yoo danda'ame hawaasa kana. Ilmi Hawaasa kana. haadha akkanaa jiru namni Namni haadha kanaa yoo akkamitti hojjeteenyaa suminaa sarara diimaa nuti by the way waa'een harargee na bira sarara diimaa abbaa fedhisanii maaliif hin taane muummee ministeera maaliif hin taane. Isa baay'ee yoo guddinni isaa abbuma fedhe namni harargee keessaa yoo guddanne isaa guddata. Mana fi wallahi namni haadha fi hin beekne yoo akkas ta'e ummaa isaa namaan mana godhaa ture jechuu bara akka inni jechaa turetti. Jecha kanan jeen dhiseetis. Jechuun akkanuma jechuu bara namni haadha fi akkamitti arrabsa of course ani ummata harargee irraa ummata harargee irraa hin dhaladhee hawaasa harargee irraa hin dhaladhee oromoota bakka biraa hundaa kabajan qaba ispeeshaalee ummata keenya arsii wajjiniin jiraadhaa xiqqaa fi guddaa still now garuu hawaasa kana walitti oofuun waan ta'uu miti jechoota akkanaa kana nama guddaa irraa eeganii like namni kun nama guddaa nama waan meeqa keessa ture ni beekanii haasawa maalaayaanii haasawa nama guddaa irraa hin eeggamneen hawaasa kana iddootti haasawuun faayidaa qabu jecha laal haga dandeessetti hawaasni kun akka walitti hin buuneef akka si jammar namni tokko haasawee fi hawaasni walitti bu'uun jiru. Harargee bakka bu'ee namni haasee harargee namni tokko parsanaalee hin jiru. Sii galee maalis jechuudha anyhow obboleessa keenya andimmin an dhufee fudhatti ergannaanuma nama kana rakkoo keessan jaayisaa jiru viidiyoo inni waraabaa ture argee jalaa qeebalee namni tokko ifii gaddeebi'ee si gaddeebisuu barbaada. Namni tokko ifii bakka hin taane dhaabbatee si dhaabuu barbaada. Ana rakkoo isaa